Eenyu ani moo? Lakkii tasii duuba jirtuun baana. Atuma. Ani gaa Oromtittiidha. Oromtittii? Duwame falmadho. Eenyu ja'ama Oromtittii callaa? Anaa ja'a boonsituu aadaa. Maaltu siif kannee mirga maqaa kanaa? Duraan dura dhiiga abbaa kiyyaa, dhiiga haadha tiyyaa. Saniin booda sabboonummaa mataa kiyyaa, jaalala namummaa kiyyaa. Maaltu mul'ise Oromummaa kee? Bifa kiyyaa dursa, afaan loqota hin qabne aansa, jaalala onnee fixa. Eenyu dammeessaan namummaa keetii? Jalqabaan haadhaa fi abbaa, murteessaan lubbuu keeti, mul'isaan haalaa fi afaan keeti. Ahaa, deebisaa bareedduu naa deebiste. Atilleen Oromtittii dhugaati, anilleen Oromtittii dhugaati. Walumaanuu sabboonummaa keenya. Bilisummaa dhugaa nuuf haa ta'u. Harki san hin taane irra deebisaa colla kin dhaga'amne dhugumatti hedduu waan nama gammachiisu akka teessumuma fedhe itti aanu Oromoon BC takkaawuu gartee magaalaa Vancouver tanatti wal geessu moor kanaa ol ta'anii akka nu argaman irra deebi'aa nuus badhaa nu harka nuudhaaf ijoollee teenya tan. Hamileen isaaniitu hedduu nama gammachiisa. Akkaataan isaan itti qopheessan hedduu nama gammachiisa. Akka gaariitti irra deebi'aa tarta kan nuus badhaaf harka harka. Maaliif akka ta'e keessa ba'ee qajeelatti isiniif odaa tasee isiniif ibsa garuu waan tuttuqeetiin dabra. Guyyaa wabootii fi guyyaa gootota Oromoo addaan harkitee babal'isee akka uummata keenyaaf ibsu irra deebi'eetiin jaalodhaa tasee gaafadha. Maaliif yoo jettan namni hubannoo adda addaa baachuu waan kana irratti. Amma yoon karaa biyyaachi deebi'e maaliif kana hunda nu barbaachise? Anjuu ta'uu baay'ee if gaafadha. Wanni kun ilmi namaa yeroo dhalatu bilisa ta'ee dhalata. Namni hundi ol qixa tokko caalu. Addunyaan tokko rabbiin ilma namaa hunda ol qixatti ilmi namaa hundi tokko. Adii gurraacha hundi akka saayintistoonni illee laalanitti yoo waan kana jala deebitan 199 adii gurraachonni jedhanii jiru hundinuu DNA isaa qaba. Haa ta'u lakkuma addunyaan guddachaa deemtu ilmi namaa daangaa ofii akkasumatti afaan ofii akka sabaatti durmaawaa dhufe jechuudha. Kana keessaa saboonni hiree harkatan hiree garaagaraatiin akka biyyaatti beekaman jechuudha addunyaa irratti eenyummaan isaanii. Saboonni garii immoo hagi tokko jireenyi isaaniitu jireenya harkitee hin beekamu eenyummaan isaanii jechuudha. San keessaa eenyu? Sabni Oromoo tokko jechaan nuti. Waan kana ta'eef uummanni Oromoo fedhinnaa isaatiin osoo hin tahin harkitee gargaarsa uummata jechuun faranjiitiin warra mi'aan meeshaa lolaatiin caalanii gargaaramuudhaan habashoonni biyya teenya cabsan jechuudha. Eega cabanoo akka waan jiru uummanni keenya sabboontoonni waan kana dura dhaabbachuudhaan gurmaa'an jechuudha. Bakka hundarra osoo wal quban kan hundi kutaa Oromiyaa bakka hundatti osoo wal quban kan
namu beekuma jiru rakkina isaatirraa akka ka'e gurmaa'ee jechuudha. Maal godhan? Kan danda'e achi lola jechuudha. Akka malee dura osoo namni isa hin beekne. Kaan immoo biyya ollaatti baqateeti biyya ollaa keessatti gurmaa'ee as deebi'ee lola. Booda viidiyoo zoonii lamaati isin garsiifna. Tokko zoonii kibbaatii fi kakaabaa isin garsiifna. Kan kibba bahaatti ijaaramaa jiru jira. Kanneen adda bakka lamaa sadii kan namoota isin himuun barbaannes ijaaramaa jira jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoodhaa waraana isaa aayinaan, bifaan, hedduminaan yeroo adda addaatti keessaafuu bara 1900 fi bara 2008 keessatti waraanni hiriiree hoggaa diinatti illee galu argaa turtanii Oromoota hedduu hamilee cabsee zoonii tokko keessatti sadarkaa saayilii lama qofatti hafuudhaatu ture. Saayilii lamarraa baanee sadarkaa birgeedatti ijaarrachuu danda'u keenya hedduu waan nama gammachiisaati. Kana hunda keessaa baanee adda bilisummaa Oromoodhaa yeroo ammaan tanaa kana keessatti humna hin tuffatamne ta'uu qofa osoo hin ta'in Oromoon humna taatee qabsoo isii finiinsitu malee filmaanni biroo akka hin jirre hubannee biyya keessatti caasaalee nurraa jajjaban hunda deebifnee ijaarree biyya ollaa keessatti biyya alaa kana keessattis sadarkaa quubsaatii tokko ijaarree waraana keenyaas sadarkaa humni furgaatuun kanneen ilmaan Oromoodhaa fincila diddaa gabrummaa gaggeessan adamsanii rakkoo adda addaa irra geessan irratti tarkaanfii fudhachuu gahu yeroo ammaan tanaa kana keessatti hedduu mul'ataadha. Waan nama gammachiisaati. Egaa guyyaan kun kanaaf kabajama. Waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa gaachana Oromoodhaa gaachana bilisummaa Oromoodhaa ta'uun aarsaa kafalamaa jiru kanarratti jajjabeessuudhaaf aarsaa kafalaa jiran jedhu. Kanaafis immoo galatoomaa jechuudhaaf illee bakka adda addaatti Oromoo waliin qabamtee guyyaa kana kabajii jechuudha. Egaa haalan abdachiisaa ta'an kanneen nuti keessaafuu bara 2014 kana keessatti garre maalii kan jedhu sadarkaa lammataa kanatti nuti deebi'a. Haalan abdachiisaa ta'an kan argamaa turanii roorroon diinaa hangamuu hammaatullee uummanni keenya cichoominaan diddaa gabrummaadhaaf yookaan immoo diddaan gabrummaan nu gahee jedhee sochii adda addaa agarsiisuun haala nama abdachiisaati. Biyya keessatti yeroo ammaan tanaa kana keessatti uummanni sodaa dhiisee gaafii mirgaa gaafii bilisummaa gaafachaa jira. Kun waan nama abdachiisaati. Kaani sochii qeerooti. Qeeroon yeroo ammaan tanaa kana keessatti akkuma dhagaa jirtanitti goolee Oromiyaa hunda keessatti wayyaanee jiruutti dhibbisaa jirti. Kaaba kibba jirtu galaa fi dhiha osoo hin jiin jechuudha. Kuni waan nama abdachiisaati. Ilmaan Oromoodhaa heegareen Oromiyaadhaa rasaasa tokko malee qalamaa fi daftara qofaan wayyaanee rakkisaa jiraachuun isii mootummattiin san biyyattii san akka hin bulchuu hin dandeenye godhuun irratti tarkaanfii adda addaa fudhachuusi hanga barna bulguluudhaaf fincilli diddaa gabrummaa yeroo ammaan tanaa kana keessatti isaan gaggeessaa jiranii waan nama abdachiisaa keessaa tokko jechuudha. Karaa kaaniin bara 2014 kana keessatti haalan nama abdachiisaa ta'an jennee laallu
faffaca'iinsa mooraa qabsoo Oromoodhaa walitti fiduudhaaf tattaaffii godhamaa turedha. Kana keessaa hamma tokko kanatti milkoofnes qabna. Fakkeenyaaf qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo wajjin yeroo ammaan tanaa kana keessatti caasaa keenya, qabeenya keenya, dandeettii keenya waliif finnee qabsoo diina irratti xiyyeeffachaa jirra. Kanneen birootiif wajjin immoo kan akka ulfoo koree yeroo gurmuu qabsaa'otaa wajjinis haasofni itti fufaan godhamaa jira. I hope bara 2015 kana keessatti kanaas xumura jennee yaadaa jirra. Already koree yerootii wajjin wanni hundumtuu xumuramee labsa qofaatu hafe. Kunis waan nama abdachiisaa fi nama gammachiisaa keessaa tokko jennaa jechuudha. Kan biraa wanni nama abdachiisaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa bifa addaan hedduminaan aayinaan jabeessinee deebifnee ijaaruun keenya waan abdii namaa kennisiisaatii bara 2014 keessatti injifannoon tokko kana jenna. Kaan jeequmsaa yeroo ammaan tanaa kana keessatti wayyaanee fi OPDO jidduu jiru faata. Wayyaaneen raasamaa jirti. Giddilayyoonni kan nuti jennuun yeroo ammaan tanaa kana keessatti hedduminaan sabboonoota Oromooti. Tarkaanfii wayyaaneen uummata keenya irratti fudhattu yookaan immoo akka isaan fudhatan dirqaa jirtu hunda hamma tokko didanii yeroo qawwee itti garagalchan illee jira. Bara 2014 kana keessatti wanni abdii namaa kennisiisaa keessaa tokko kanaa jechuudha. We hope abdii keenya fuulduraaf sabboonoonni kuni gochaan wayyaanee kun laaleessee xiqqaatu waan wayyaaneen uummata Oromoo irratti godhaa jirtu kana dura dhaabbatan yookaan immoo akka jabaatee itti fufne karaa danda'ameen waan danda'an goona jennee abdannaa jechuudha. Egaa kana hoggaa laallu waan nama abdachiisaa keessaa kaan immoo ilmaan Oromoodhaa kanneen ala jiran roorroo uummata isaanii guutumatti baadhachuu dadhabuudhaan magaalota adda addaa keessatti amantiin gandaan yookaan dhaabaan osoo waliin qoqqoodin hiriira godhachuu danda'uu isaaniitu. Kunis bara 2014 keessatti waan abdii namaa kennisiisaa keessaa tokko jechuudha. Magaalota tokko tokkotti yookaan immoo steetii tokko tokkotti amma fakkaan Ameerikaa kana biyyoota sadarkaa biyyootatti illee yoo ilaalle sadarkaa mootummaan yookaan immoo bulchitoonni naannoo sanii isaan dhagayanii mootummaa isaaniitiif xalayaa barreessuudhaan kan jiran yeroo ammaa kanaa jechuudha. Yeroo ammaa tanaa kana keessatti bara 2014 kana keessatti sochiin alaa fi biyya keessatti Oromoon godhaa jirtu hedduu finiinee sadarkaan sabboonummaa kan duraan gad bu'ee ture yeroo ammaan tanaa kana keessatti sadarkaa addatti waan argamuuf jecha waan nama abdachiisaadha jennee yaadna jechuudha. Yaa isin hundinuu yookaan gariin keessan argattan natti fakkaataa sadarkaa Amnesty Internationaliin fuula 500 kan qabu roorroo uummata irra gahaa jiru kana qormaata jabaadhaan yeroo itti baasee mootummoota adda addaatiif saaxile keessa jirraa jechuudha. Kun hundinuu maali? Sochii Oromoon gamtaan bakka hundatti godhaa jirtu irraa kan ka'e jechuudha. Karaa adda bilisummaa Oromootiinis karaa dippiloomaasiitiin sochiin godhamaa jiru mootummoota adda addaa beeksisuu garii xalayaadhaan garii qaamaan qunnamuudhaan sadarkaa UN'tti
haala qabatamaa ta'een waan uummata keenya irratti raawwatamaa jiru beeksisuudhaan injifannooleen tokko gurmaa'anii jiranii mootummooleen tokko kanneen duraan miliyoonaan mootummaa wayyaanee gargaaraa jiran gargaarsa irraa laafsisuu danda'uun waan guddaadha. Kunis waan abdii namaa kennaa jennee dhiyaanna. Egaa abdii qofa haasa'uudhaan miti yaaddoon keessa maalii jechuunis bareedaadha beektu. Akkasii miree? Yaaddoon ilmaan Oromoodhaa biyya abbaa isaanii keessatti hojii akkan hojjetu. Karaa adda addaatiin qabeenyi isaanii saamamuun, hiraarfamuun, tooftaadhaan akka biyya ari'aman taasisuun kuni yaaddoo guddaadha. Yeroo ilmaan Oromoodhaa dhaloonni haareenni gabrummaa didee fincile gara jabinaan rasaasaan rukutaman, gara jabinaan mana barnootarraa ari'aman, gara jabinaan mana hidhaa keessatti guuramanii yaaddoo guddaadha. Egaa waliin qabnee ilaalla injifannoo waan ta'eef waan immoo yaaddoo jennee ilaallu keessaa jechuudha. Kaanii yeroo ilmaan Oromoodhaa baratanii ogummaa isaaniitiin hojii ittiin arganne keessa jirra. Oromoon akka hiyyoomu tooftaadhaan irratti hojjetamu keessa jirra. Kunis waan nama yaaddeessaati jechuudha. Yeroon ilmaan Oromoodhaa qotee bulaan qotachuu itti hin dandeenye tooftaadhaan lafa isaaniirraa ari'aman Oromiyaan qircamtee abbootii qabeenyaatiin gurguramtu yeroon yoo cal jennee teenye yoo waa godhuu baanne odoo Oromiyaadhuma jechuun shakkii jala gahuun keenya waan nama yaaddeessaati. Karaa kaaniin immoo uummanni keenya saboota ollaatiin wajjin nagaan akka hin jiraanne tooftaadhaan waan godhamaa jiru kunis hedduu nama yaaddeessa. Karaa bahaatiin naannoo Bordoddii dhiyeessuu gama gaddii tanaanis karaa adda addaatiin liyyu poolis jettee wayyaaneen warra Ogaadenii fi kanneen biroo warra akka Isaafaa warra meeshaatti kennuudhaan uummata keenya keessaafuu gama gadii kana kan jiru buqqaasaa jirti lafa isaa irraa. Waan nama yaaddeessaa baala gama gadiitiin olaalle gama kibba bahaatiin kana olaalle ilmaan Oromoodhaa gara kibbaatiinis akkasumatti liyyu poolisii fi kana kanaan ummata irratti bobbaasaa jirti. Saboota biroo ummata Oromoo irratti kakaasaa jirti. Kunis waan nama yaaddeessaati. Egaa kuni hedduu yaaddeessaa waan ta'eef jecha ilmaan Oromoo hundinuu beekanii karaa danda'ameen dura dhaabbachuu akka qabaniif haalan tokko tuquun barbaada. Gama bahaatiin naannoo Aliyyaa, Asaboot, Bordoddee uummata Sumaaleetiin saamamaa jira. Gama kibba bahaan fi kibbaan uummanni garri gabra fa'aa walumaan Oromoo kana waliin tursiisu jechuudha. Waan fi warra Ogaaden kana hidhachiisanii bobbaasan achitti uummanummaan keenya akka wal dhoowwu godhaa jiru jechuudha. Kunis waan nama yaaddeessaati. Gama dhihaatiin immoo saboota Gumiz qarqara laga Abbayyaa fa'aa warra jiran kana Oromoo irratti bobbaasaa jirti. Kun waan nama yaaddeessaati. Egaa kana kan tuttuusuuf maali?
wanneen nama yaaddeessaa kana yeroo hedduu hin dubbannu. Yeroo hedduu injifannoodhuma haasofna. Kun dhaabbachuu qaba. Injifannoo fi rakkoo jirtus waliin haasa'uu danda'uu qabdi Oromoon. I think sadarkaa kana geenyee jiran fakkaata. Sadarkaan sabboonummaa Oromoon yeroo ammaan tanaa kana calaqqisaa jiru haalan jiran hundaa'uu madaalee maal godhuu qabnaa kan jedhu kana yeroo itti wal gaafatu amma. Gama keenyaan humna taanee argamnu malee injifannoolee nuti reefuun tana lakkaawaa turre kunuu shakkisiisaadha. Irratti jabaannee yoo hojjenne garuu injifannoo jirtu sanarratti injifannoolee adda addaa gonfachiisuu dandeenya. Kanneen yaaddeessaadha jennee yaadnu kanaas yoo irratti hojjechuu baanne boru ilmaan Oromoodhaa lafatti Oromiyaa ja'anuu dhabuudhaaf ta'es jechuudha. Wayyaaneen master plan jechuudhaan naannoo Finfinneetti kan baafte naannoo birootti illee akkasumatti saganteeffachaa jirti. Magaalota tanaan dura Finfinneedhaan liyyuu kilil jettee kililii addaa jettee jirtu ammaan tana magaalota adda addaa irratti waan pilaan akkasii qabdi. Kun maaligaa magaalota gurguddoo dhuunfaa mootummaa wayyaanee federaalaa jala galchuudhaaf pilaana qabdi jechuudha. Mootummaan amma jiru kuni mootummaa akka dargitti sijjeesee dhaadatu osoo hin ta'in mootummaa sijjeesee si wajjin taa'ee booyuudha. Kanaas beekuu qabdi ilmaan Oromoodhaa.